qoricha bashaansi fida qoricha bashaansi fida mucaan immoo qoricha kennaa alan doktor ila kun alla kun ila kan garaa deemsaati jedhanii waa jabaadha jedhanii ilmoo nyaattee dachuu waan intinaasi godha kan garaa deemsaati kan waa hundaati jedhanii kun ila kana emeetti nyaadhuttuma cufa qollarraan ba'u jedhan akkuma kanaan itti kutadhu yaaki bareedduu irratti kutadhu yaaki duubi mucaan immoo jaarmaaniidhaan dhufaa jira jedhee jaarmaaniidhaan doktorri dhufaa jira fayyitaa rabbi jedhee jedhe inshaallah inni kun immoo kan intinaati jedhanii hunfadhu waa tokko rakkoo ini kun immoo taakeetti sii diddiba Maakana qorranne. kana qoricha baasee jedhanii ishee ini kun isi waan ajaa'ibaati kun isi muuduma ta'a jedhanii da kun immoo lotama Sama moo nyaatama. nu lotama nyaatama feqqoosita kun kan garaa deemsaati bareedduu dawaa hundaati isin nyaat kana nyaat isin goccisaa ay ilmako ya rabbi ko maana ko doktorati dawwala mu ta ko ya sa doktor Ko baya. ko doktorati dawwala ma sidi de miti kun mi kaddo mo wa ta ko ti tianaga kina go ta ediyonu mo kani waswati wa unda taradi Duga maal godhama. Mataadina katama moo. ni maana kana tina meeru go ma ko itu manuda Maanu. tuwalu biga pohiru kanatenya oiga tiara mo tiru moja kangaradi yasati jedani kangaradi yasati nya Fayyada jettanii. fayyadanya konga bu ko doktora tinda wada ga ni shidide amma kamre amma tidise Akina ajjeesaniidha. Dhufanii ko doktora dhufanii namni waa tokko tokko seetti deemee hin taane ilaalamee meeqo barree intinaa ta'e amma kameree siin gubaa jiran dhufanii halloo Nora. Salam jirtanii Akkam kan jirtan amma yoo waraatan mallee akkuma duraanitti jiranii akkuma duraanitti jiranii maal taate Allah gubaan akkamitti jabaate Bismillahirrahmanirrahim abshira inshallah mata kura kan qaamo tokko kida wala jira Allo Burundiin jira bakka dhukkubsataa silaa sanatti bu'een jiraani baay'ee tammaatee jira reefu mana mallee oolumaa gadi taa'uu dadhabne bo daqiiquma tokkoon arganne raftiidhuma jedhi kanaas inshaallah rabbi jedhe waan ta'e dawaa waan adda addaa kenneefi marammaree marfees yoo ta'e tokko waraaneen dhufaa jedhu abshir isinis nan qaqqaba maa rabbitoo deemaa olii gannuun jedhe kayriidha tikkeetti bootaanaa qabiini aeroppilaanni ammanni kutamutti mucaatti baay'ee jabaatee jira jedhi gaa nagaan Allah rabbi sini haraka bisini fatau male salam menyu tayo kene ruftani kuma kana ma kan enyu taw nan beka ya rabbana gasina bodu aki dawaa waan biraa fudhatanii jirtanii Wayyaa boonatti ammaatee jennaani. Absiidhuma kan komparaa dheedheena waa wayiitti nyaadhee ka'anii. Kunoo ilaala ijuma keessaniin ilaala dawaa isin dawaa habashaa maaltu fudha dawaa habashaa jedhame waan akka shunkurtaa kana qullubbii kana dinnicha waan jedhame afaaniin hin qabinaa dawaa habashaa waan jedhame hin fudhannaa hin jenne maal akkamitti fudhatan yoo isinitti jabaate illee sabara jajjabeessa isinitti nimni an jajjabeessaa jedhe waan tokko ittiin kenninaa mucaatti baay'ee jabaatee jira ana akkam dawaa duraan kenneef hin deemaa arraa xiqqoo ture
amma immoo itti jabeessitanii dawaan keessan dhukkuba sombaa isa irra keessa jiru sana irratti qabatee jira. Dawaan keenya silaa maal godha? Dawaan inni ammaya inni kanaan marammaramee argamu maal ture? Silaa somba sanarraa dhiqee mucaan keessanarra fayyee ture. Har'a isin immoo dawaa kana balleessitanii jirtan. Kanaafuu jennaan awwaan isiniin godhu hin qabu. Bakka hedduutti dawwalamaa jira. An deemu kiyya dawaa kiyyas balleessee booda sababa ta'ee kanaan qabamee immoo doktora Abaluutiyyi doktor Fayyisaa Leellisaa akkas godhe jechuun manna ani isatti wama tokko deemu bakka natti dawwalame Burundiin jira miti amma Xaaliyaanii deemu kiyyaga. Nu laala dara keessa maaloo ani kennu nu laala doktor. Utoo isin natti min marmari arge. Jechuun atuma ta'uu baanu laala isin doktora. Waan goonu. Waan jenne isin tudida. Isaan tu'e. Kanaan qabdanii immoo booda maqaa kiyya balleessuufi. Dhukkubni keessan ture isinitti himne. Dhukkubni keessan ture isinitti himne. Yoom waan doktora yoom dhageessu isin. Yoom waan doktorri jedhe yoom dhageessu. Amma lamuun dhageenya. Nu marammaraa waan doktorri jedhe dhaga'uu qabdu. Doktora yoo hin jenne akkamti dawaa argattu. Dawaa abashaa jettanii lafaa buqqaftanii waan barbaaddan hunda atillee naan kennin hin barbaadu doktorri naa himeera hin jettu. Egaa bakka hedduutti dawwalamaa. Isaan kan aadaa jiran ufan hin kenne malee silaa hin kennu. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله منكم أعوذ بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا كنوا إلا إسلام تقطع أجيفدا صوم بصار رواني نجيب أكلت لا صوم بصار دواء سكنت دواء سنة هندة نياتا قرته وين سيقول أما قالوا كن قلالي utuu yeroo lama sadii ta'ee si goddaa malee amma wanti nu isinii kenninu kasaaraa guddaa nurratti fida. Kasaaraan sun immoo nuti argaa jirtu Jarmanii kaanee saatii kana keenya birrii aeropilaanaa baafnee tiraanspoortii baannee dhumne. Nuti ofii keenya akkuma aeropilaanii naanna'u malee faayidaa argataa hin jiru jechaadha. Isin immoo amma dawaan nuti finne mana isin gurgursiisa. Maal isinii wayyee? Itti keenya kasaara namaa miti lubbuu namaa caala lubbuu namaa baraaruudhaaf addunyaa irra naannaa jirra nuti. Isin immoo kana beekaa hin jirtan amma dawaan isinii kennu birrii 270 qopheessaati utuu nama biraati miliyoona 200 fayyaa namaa caala jennee ofii keenya bu'aa dhiibnee isiniif gochaa jirra. 270 lafa qopheessaati. Ani ariifachuu hin barbaadu amma deema waan ta'eedhaaf astakaakkalaa karaara naa kaa kennee hin deema in argitu isin iyyuu irratti argitu. Kuni silaa kana isiniif hin kennamu ture bara dhukkuba baraatiin wal qabatee waan deemu kun balleessa. Dhukkuba baraa kana guyyaatti yeroo meeqa fudhattan? Yeroo 4 seentimeetirii tokkoof walakkaa malee immoo sanarra darbeennaan isin miidha. Booda iyyuu isin gurgurtanii miliyoonatti gurgurattanii nyaachuu dandeessan yoo kan nama mataa qabu taatan. Kanaafuu isa kana suutaan kamitti immoo dhugdan isin agalu kana suutumaan bantanii isee kanatti eenyu shittaa isaa kana immoo hin sodaatina. Kana sodaatanii annan fayyuun hin jiru. Seentimeetirii tokkoof walakkaa dhiibnee deemnuure dhiibnee deemnu kiniinii inni lama jira. Kiniinii isiniif hin kennu kiniinii liqimsitanii kaatanii kiniinii yoo amma liqimsitan sa'aatii 2 booda immoo si kana dhugdan walii galle sirreessaa itti maa inni mataan isaa immoo olii gad deemee jira. Kun ilaala biyya Aayilaandii istooraantiidhaa dhufe biyyi isaa yoo argamaa jiramti dubbisaa bareechaati. Aayilaand Turkiin kuni fayyaa namaa hundasaa namaa deebisa. Kana yeroo tokko guyyaatti yeroo 2 yoo liqimsitan bishaaniif waan adda addaa fidaafi liqimsani. Isin dawaa waan isin kennitanii suma kana keessatti marmara keessatti na agarsiisuudha dawaan keessan. Ibboo isin mataa hin qabdan uummanni kun maal doktorummaa kan baranne waggaa 12 waan akkanarraa uummata baraaruudha. Isin immoo doktora keessan dhiiftanii
doktora biyya keessaa kan lafa keessaa caatii keessaa waan adda addaa aramaa keessaa liqimsu waan akka doktora jettanii jala deemtan sakan amma jalaa liqimsa biyyaati tokko tokko caalan fudhatina kana torbee tokko fudhattan bismillah yaa rabbi dawaan sana booda ergatan sa'aatii lama booda isa kanatti dhugdan amma waan akkasiiti ammallee natti dawwalamaa jira burundiidha amma nan deema gaa isin nagaatti birrii akkaawuntii kana agarsiisan immoo hin dandeenyu nuyi taa hin jenne gaa raamaan lubbuu namaa baraaraa jedhe malee nuyi taa hin jenne aboo waa biraatti iyyuu nu mudate asitti bara waan nuti iyyaanne nu mudate qoricha abashaa jedhanii qoricha abashaa walii kennanii wal ajjeesuudhaaf nafsii walii irratti murtii kennanii isa kan amma yaadhiisanii isa nu itti baranne isa nu itti waggaa 12 guutuu deeksii mana barumsaa qabnee teenye maastireetiidhaan kan nuti baranne sana akkana nu dukkatti balleessanii ofii keenya kasaaraa dhiibnee qoricha isa jabaa akkuma sana kennineefi awustirampaayisiisan isa kennineefi galaa jirra doktoriin ጓደኛን ኮቴ ሲብራ ጅራ ሜት ከነ